erga kun ta'ee booda siifuu maal godhettee nu jala deebiteetu dhuftee mana sooyyetti nama baay'ee kana gidduutti maaka jibdi. Maalifitu biiftuun dhiifama gaafattee hirteettee dubbatte. An rikoordi sana guutuu gadi buusee amman gadi buusee isinii baasa. Ragaa waliin jechuudha. Kijibni hin barbaachisu. Santu na arseennaanii gaafa ni asii mana sabboontu dhaqu sabboontuuni suuraa siifuu fi suuraa caalu walitti galabbattee gadhiisteerti. Ani suuraa kana caaluu kana kaasii anu siifuun galabbatu deema. Anu galabbatu hin deema waan isheen mana sooyyee keessa turtee fi mana sooyyee keessa teessee waan isheen kijibdee fi waan isheen waan mana kiyyatti hin ta'ini sana waan isheen dubbattee fi anu galabbatu hin deema. Yoo galabbatu ta'e immoo kanuma siifuu qofa galabbati. Kanarraa kana fi kana caaluu kaasedheeni haga isheen suuraa caaluu kaastu achi keessan ta'aa ture. Gaafa isheen suuraa haa caaluu kaasteetu immoo waan barbaaddee itti afuuftu jedheeni keessaa ba'een deeme. Kun kijiba yoo jette ragaa waliin naa fidi. Ati maal godhetteetu siifu maal godhettee dhuftee kijibda. Erga kijibdee booda immoo anaa mana banatee sagal natti ergita. Erga natti ergite sirraan qaba naa arrabsita. Ammas bu'i jedheen si buusa. Ammas irra deebite natti ergita. Sirra see meeqa see sagal see shan natti ergita. Irra deebite natti ergita. Natti ergaa ooluun kee fi furmaata godhi. Yoo furmaanni jiraate furmaatatu barbaachisa malee arrabni faayidaa hin qabadhee isaan sitti dubbadhaa turallee rikoordii sanallee gadi buusee siifan erga. Kanarraa kanaaf akkanattiin duuba kiyya deemtee kijiba oofuun kan kee ragaa waliin yoo natti fidde fudhatama sii qabaachuu danda'a. Sii galee inni itti na arrabsaa turte dhumarraa ergaa ati na arrabsitee na dhiisii ragaa yoo qabaatte yookaan immoo furmaata waliin dubbadhu inni jedhesitti dubbachaa jiruesi inni itti dubbatteesi hundisaa laayivii kee keessallee hin jira laayivii kiyya keessallee hin jira. Kanarraa kan hafe ragaa malee duuba namaa dhattee hin dubbateen. Keessattuu inni aan sitti aare wayyoo jiraate kaleessaa akka nama tokkootti wal dhageenya. Macca dhageessaame eeyyes nagaa innee walitti hasaa turre waan sana cufnee biraa deemne. Har'a guyyaa guutuu eebbisaa addunyaa haadha isaa waliin galabbaxamaa ture. Maasin gubin sun maasin gubin osoo waan sun gubee maa irratti hin dubbatin. Maaratti hin dubbatin osoo si gubee maaratti hin dubbatin viidiyoo tokko waan na jette wayii jira. Dhiifamaa wajjin nama jala haasa'uu hin danda'u cabsee hin galadheen. Amma araara haasa'aa jiraamni macca. Haasa'aa irra Elaa jechuun badiini kara lamaaniinuu badeera. Hundumtuu walitti balleesseera. Kan balleesse immoo hundumtuu mo'amtaniittu kanan dubbadhen. Amma immoo yaada araaraa finneeti. Suuraa gootota kanas gaggalagashuun irra deebi'anii wantoo jechuun barbaachisaa miti gatii ta'ee fi ammaa booddeewwan akka kanaa akkan goone hundumtuu walii galee utuu irratti dhaabne kanarratti furmaata isaarratti haasofneewu. Maaliif amma sasila dhiifama goone sanaa deebisnee kaasnee jechaadha. Si galee maaliif mucaan kun dhiifamaan sun tokko fiteetti aboo sooyye na dhageesse ani yoo mana kiyya banadhee nama rakkoo qabu sana suuraa isaa maxxansa irra dubbadha malee ani macaaftuu lamni tokko kateettan beekaa. By the way ijoolleen yeroo baay'ee kan na hordofu kan na jala deemu ijoollee shawwaati malee ijoollee wallaggaati miti. Kana dhibba naa hubadhu. Okay? Kana kan ta'eef iyyuu garuu siifuun dhuftee mana kanatti maal akka jibdee deemtee jedheeni. Bakka haa fuutii asiitii araaraa goolabnee maal akka jibdee deemtee deebii haa kennattu sammuu miidhaa akkas goone. Macca miitii qabadhuuti amma immoo ishee dhaggeeffan. Egaa callisee dhaggeeffataan ture galatooma carraan kennuu keessaniif jalqaba irratti ani waanan duuba galagalee kun waadaa wayii walii gallee as deebi'ee kaadee yookiin waa godhee miti tokko jedhee lammataa immoo amma teenyessi eegnaa dhaqiitii live streamii sana guutuu dhaqii fidii kottu maaliif jennaani awwaa malee waan dubbanni an jalqaballee jedhee rasii galee
Micayyooni ofiidha macca ani seenee gaafa namni kaan dubbata macca ansi kabajeen iddoo kana dhufe. Kanaafuu yoo na dhageesse na dhagee jedhee sitti haasa'ee sanaan booddee biiftuun dhuftee kaatee immoo waan meeqa sitti haasoftee mataa ishiitiin biiftuun macca akkas ta'ee gaafa akkasii duriirraa kaasni waan baay'ee ditteel sitti haasoftee kaatee ani balleesseeraa siin jette balleesseeraa kanaafuu na dhiisaayii jette gaafa ati gaafa ishiin na dhiisaayii bakka siin jettu waa dubbatte ati gaafa ati waa dubbattu bakka ani jiraachuu hin danda'u jettee iyyite gaafa ishiin iyyitu miyuutii irratti naa qabaayin siniin jedhe si galee modereetara naa kenni yookiin miyuutii irratti naa qabi siniin jedhe miyuutii gootani micayyoo achumaan silkiirraayyuu badde ishiin. Akkanatti miti dhiifamni indagana irra haa deebituu jette ati jennaan baqqaa dhiisaa kana caala maalirraa barbaaddu micayyoo siin jedhe achi micayyoon hin jirtu turte waa sanaan booddee ndoon bireettan daayirektii dawwalee ani saati sana halkan walakkaadha nama jeequs yoo ta'edheen bireettiin dawwaleen namaatii isaa erge mucaan sa'aatii sana jechuudha so kana miti kanan turre yoo jedhe immoo dhaqee ragaasaa guutuu taa'een eegaa fidee haa dhufu lammataa immoo viidiyoo tokko gabbaateen hojjenne gandummaarraan viidiyoo hojjedhaan caaluu gaggalabaxxan jedhee viidiyoo hojjedheera never annama waan akkasii waa'ee gandummaa duuba deemee ordofee hojjetu miti lammaffaa immoo isa kana gadi galabbaxanii wabiitu gadi galabbaxinaan jetteenaan annaqee wabii waamee maccaa na'ee bilbila tokkoon fidee dhufa siin jedhee deemee bilbila biraatiin micayyoo fideen achi keessa teechisee tanan wabii yoo hin balleessinelle ta'e wabii maal jette ati afaan keetiin riikardii kee dhaqiitii baasinaa fidi afaan keetiin wabiin gadi galabbaxne mana gadi galabbaxame keessa dura laasoyye gadi galabbaxee naan jedhan jennaan akkamitti akkana gooti jedheen dhaqee micayyoo waamee dhufe gaafan fidummoo ishiin gadi galabbaxne mana galabbaxame teessee naan jedhan meemmee ilaali ofii isaaniiti iyyuu achitti waa isaan godhan sanaan booddee egaa kan namni namumatti siqutti himata mitiire egaa kan wabii waanuman sitti siquufani ati dhiifama gaafadhu dura ishee. Ijoolleen homaan baranne maayyimii lafarra jirtu yoo ciibsitee wal qalte akkamitti dhiisaa jechuu dandeenya nu maa nama bebbeekaa miti isin an kanan jechaa jiru abalutu balleesse miti garuu eenyu bira rakkinni akka jiru as jala teenya dhaggeeffachaa. Caaluu yoo ta'e eebbisa addunyaa yoo ta'e nuufis goota. Inda'uun isin warra wajjin dhalate warra ganda tokkootu hin taane nu warra irraa fagoo jirutu lubbuu keenya caala jaalata dhugaa yoo barbaadan jechuudha. Isinii galeeraa? Kanaaf goota hayyuu maal fudhattanii gandatti hin galinaa nu hundaafi Hacaaluun kan qabsaa ture nu hundaafi eebbisaan kan wareegame nu hundaafi wallaggi lafa keenya tuulamni lafa keenya keessan jiraachaa jira lafa tuulama irra jiraachaa jira. Dhimmi kuni namni dhufee sababa asirratti hin dubbanneef dhimma keessan qofa gootanii ilaalina. Oromoodhaa barnutis maccaan akka dhiiraattan sitti murteessaa jira. Namni dhiisi gaafa jedhamu hin dhiisa. Utuu itti baduu beeku, utuu itti dabsamuu isaa beeku, bakka dhiisi. Nusi jaallanna si kabanya wanti nuyi dhiisisiin jechaa jirruuf kanaaf ati silaa jaarsa taateet jaruma balleesse kana iyyuu walitti fiddee sooyyee gargaartee tokko gochuu qabda malee gama kana dhaabbattee nama wajjiniin asii achi mukatti jigsuun qabdu. Maal jara nam fokkisu indee namni jireenya mataa isaa qaba bara. Isin ilaalee dhaloota wal balleessutu isin booda jira. Ijoolleen keessan obbolaan keessan xixiqqoo laayifii kana teessee ilaalti. Riikardii asirraa fuudhamee deemu teessee ilaalti. Boru maqaa tuulamaatiin ijoollee gaafa argitu kaleessa abbaa koo yookaan obboleessa kootiin akkana jedhamee jetteetu diina walitti taati. Kana fakkeenya godhadhaa. Waan miidiyaa kanarraa ajandaa ta'uun waan salphaadhaan ajandaa ta'u ajandaa ta'uun barbaada. Ganda arrabsuudhaaf goota arrabsuudhaan immoo kiingummaa fi kuyinummaa natti fudhattu hin jiru. Wallaahi laazim yeroodhaaf ittiin faarfamuu dandeessa. Ijoolleen ganda keettis faarsuu dandeessa. Kanuma miira keessan galee sooyyee dhiifama naa godhi. Wallaahi baay'ee naare baay'ee na gaddisiistesi afaantu si gogaa jira erga silaatii namni si dhagaa jiru namni si kabajaa jiru hin jiru. Bakka gabaabsaa qabbaneessaa dhiifama gaafate isa dhiifama gaafate dhiifama gaafachi isa kaanuyyuu taajjabneen dhiisa.
nagaan bulaa. Thank you so much. Akkasidha machaako an ifama gaafadhe ragaa bakka hunda keessanii bulee bu'ee jechaadha siifoo macha. Xumurre? Ayyee sooyyee koo galatoomii ankara mataa kootiin xumureera yaadni nani qabus yookiin immoo komii nani qabus kanadha ture maaliif jennaani dudubatti deebinee sinaasofnu namni tokko si galee dogongorri uumamuu danda'a ilma namaatiin nuti dogongorru jechuu miti garuu immoo namni dogongora isaa sanarraa barachuun dirqama jennee waan yaadnu fi kan kanaan achi immoo jira mitiire waan jiru tokko face to face walitti manii malee kun as deeme sun achi deeme baay'ee waan akkasis waan natti hin tollee fi haa ta'u ankara mataa kiyyaa xumureera namni tokko immoo namni jibbiinsa dhuunfaa namarraa qabu tokko yoo jiraate akkuma sila jetteeti nama dhuunfaa annarra namni jibbiinsa qabu ansuura ko akka barbaade godhee waan barbaade jedheen arrabsuu danda'a garuu yoo dhuguma oromoo taatan oromummaa isin dhagaame anillee kinoo amma hunda namaa bakka bu'ee jechuudha goota keenya nu jalaa gadi hin garabbatina rabbiif jedha yoo barbaadan suura kiyya dachaa isiniif hin erga waan barbaadan godha garuu karaa goototii keenya hin qoosina nuuf jedhanii lubbuu dhabanii anyways kanumadha ani immoo siin immoo sila dhugaa dubbachuuf aaree tanan ture inni fodheeniin ture by the way brain please kottan takka namallee kadhadheen beeku please konnaan jedhee nan dhufe malee dhufuuf hin turreen nan aaraan dafeen emotional ta'a ittaan suudhaanii warroottan komentiin taane barreessan negatiiva barreessitan please dhaabbadha inni ilaalullee yeroo tokko namni komentii keessanii miira keessa galu hin jira kanaaf iyyuu anyways asumarratti xumurreerra dhiifama hundi keessaniyyuu nagaan tura bakka wanni ati dubbattee nagaan bullus hin jiru dhaggeeffadha ansatti nama lakkii waan ati dubbattee amaatii keetti migaa kana caala deemiti ta'e arrabni barbaachisu macha dhaggeeffadhu ammaa booddee dhiifanii hojiitu ta'e no machaadha dhaggeeffadhu ammaa booddee an dhiifama dhaggeeffadhu an dhiifama siin jedhee arrabni abadan hin barbaachisu. Ela macha na dagarta macha amma bode wana taasoftu wana tigotu ana ngochaa jirta jecha dhugaan siin jedha ani baay'ee galatoomi kabaja nu qabduuf kabajamee wana kabajeef baay'ee si galateeffadha teen kun mataan saalee deebii guddaadha naaf beekta fayyaa ta'e rakkoon tokko hin jiru kana caala namni gamaaf gamasi wal ajjeese tokkoyyuu wal araarama beekta araarri hin bu'a gaafa araaramu garuu akka haaraatti akka keleessa caalaa wal duukaa jiraata malee wal deebi'ee gumaa wal hin baasu si galee ishee kana sitti mu barbaada egaa borimmoo bulee coomedha oromoon yaada naanneeffatte waan ati wantoo jettu hin beeku garuu ajandaa kan asuma irratti goolamneerra isin obbolaa kooti baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja haasaa keessi yoon dogoggore na of kalchaa isiniin jechuun barbaada hundi keessaaf naaf fayyaa ta'a galatooma hayyee waan mana keessanii kabajanii na waan taniifu galatooma anillee amma buufni sorry amma jecha nu badheefillee kanaafiyyuu macha yoonatti qabamtee jirta ta'e dhiifama obboleessa koota obboleessa dhiifama kee fudhadhuuti hudduu harreeseen maaliif jennaani dhuftee mana soomiitti kan kijibdee dhiifama kee machaan sirraan fudhadhu na duuba deemtee dhuftee asitti dorre sente bettamoo lubbu yoo daqiiqa bartatti si khalas bakka ciao balaki jiltaatiin haasa'uun qabu sooyyee koo galatoomii guyyaa bira gadi buusuu isa waan isheen dhuftee asitti kijibde sooyyee macha please dhuftee sooyyee dhuftee siifuuni biiftuun mana kana keessatti biiftuun dhiifama gaafatteetti mana maccaatti sin gaafadhee mitire biiftuu na gaafatee naan indidee kanaan maraata abo naa shillibdaash buusi bakka buusi sooyee buusi bakka rakkoon qabatu sakkee agenda barbaade mana kana si gale no anyways dhugaa jirtu baga bartanii yeroo siin jedhu dhugaan jiru kanadha ture wanta biraa miti ambaayizawii nama waan ajandaa akkasiillee barbaadu miti kanaaf iyyuu rakkoon qabu
sitti meera xiqqoo sa'aatii akkanaa inni sirriirra hin jiru isuma siireessi isaa hubatteetta yoo ta'e yeroo hundayyuu akkasuma sa'aatii akkanaa inni sa'aatii akkanaa sirriirra hin jiru. Urjiin illee hin beekte amala isaa wajjumaan beekte silayyuu inna sa'aatii akkanaa sirriirra hin jiru. Anyways kanadha ture galatoomaa kabajamaa halkan gaarii qabaadha dadhabdee taatillee yeroo biraa waan gaariitiin immoo walitti deebina baay'een isin jaalladha. Inkolfanaan absala taa'ee kinuu sinitti himne sa'aatii akkana waan sirrii Taniire sa'aatii akkasiin gashiin sooyyee ani beeku. Duruman dubbattaniire sinuu lafa Dubbattani Maayidhaanii itti barree jira amala mukaa dhinnee fudhanneetu wajjin Biiftuu dhugaa warroonni asirraatti beektan urjiin faallee natti muka biturtan. jechuun itti barree yoo nu arrabses jalmaasin jennee yoo nu faarsis wajjin jiraanne. No sa'aatii akkanasuma dhugumaa hin fayyadamanni waan fayyadamu qaba soo kanaafidha. Oye, nu arrabsa bar yoo timne inni arrabsa waan ta'eef dubbachuu Ifa manaa godhaatu mee gisa akkanaan dubbadhaa baay'ee waan jaalladhee jira. Maaliif jaallattee naan jettanii osuma badii isaatillee beektanu baduma isaa wajjin jaallachuun keessa natti tolee jira. Dhugaa rabbii Galatooma dhugaa rabbiittiif. Galatooma siifatillee waan na kabajee dhufteef guddaa tokko galatoomne. Maan beekta ani immoo yaada namaa nama harkatti hin qabu. Maan beektu al tokko qobaa gaafa jiraattu biyya ormaa keessa gaafatis unat nama duukaallee haasoftee wanti hojjechuu barbaada. No, sooyyee macaa itti barree uma wajjin jiraachaa jirra jechuun yoo nu arrabse arrabsamneeti. No, itti barree waan feesoo nuun jedhe inaarruu fi itti naarruu hin beektu urjiinis beekti nugeen beekaa sabboona mucaan jala jiru beekaa siifan immoo nuyi ol bareechitee beektu waan ta'eefu yoo nu arrabse illee nu ittiin qabamnu durumarraa nu qabne akkasumatti wajjin jiraanna waan ta'eef. Atis bayi boqonnoo sooyyee Kanangada cuccufameeraan dhugaa. Bureeko si jaaladha si kabajaa anyways hin haasofna hundi keessaniyyuu galatoomaa yoon tarii haasaadhaan si mufachiisee radhe soorii nagaan bulaachaa. Fayyaata galatoomaa. Thank you all. Dhugaa rabbii galata guddaa nama biraa qabda. Eebbifame dhugaa amma kanatti dadhabdee teessee isaa gaarii godhus isaa maa godhus kallattii hundumaa madaaltee amma kana dhugaa rabbiin wajjin teessee dubbii kana fiduudhaaf dhugaa rabbii baay'ee guddaa iddoo guddaa si qaba. Duras dhugaa baay'een si kabaja. Kanaaf immoo kabaja keenya eegdee isa deekkamus salolus hundumaa walitti qabdee dhimma kanarraa amma kanaan xumuruu keetiif dhugaa baay'ee guddaa si galateeffadha. Kanaaf kennoo illee ababaa darbachaa jiraatis baay'ee dadhabdee jirta. Dhugaa nagaan nu turii eebbifame. Fayyaata kennoo waa jechuu barbaade laata? Kennosti erga dhume waa jechuu barbaade natti fakkaata ijoolleen rarrafaniiru. Kennosti erga dhume. Okay. Hin kolfine abbo. Gurtu maaloodha? Kenno. Namni haa dubbatuu fi Alexas jala yeroo meeqa miishiin godhannaan jalaa bu'e yeroo meeqa na babaa darbadhan mul'adhu. Kenno. Abutuun jiru kenno sooyyeen Itti mul'adhu moo abaaboo kootuun argamuma? Abaaboo kennoo dhugaatti sharqabaati kennoo kun. Experiensiinis ukkoo barbaachisaadha. No, nani as jalan ture. Alexiin bu'eedhaan buufadhee gashee yaada isaa ibsatu as jalaa miira keessa galeeraa fini. Amma immoo abaaboo darbachaa ture waan dubbadhuun qaban ture kalaas xumureera bakka simmeetii koo keessatti gogsitan. Tufin tuftaa tufi. Kennu. Dhugaa isa dhugaa aareera. Miira keessan ture dhufee dubbachuuf yaadan ibsadhuun qaba. Dhugaa isuma dhugaan siniin jedha. Hamminaaf otoo hin taane. So anyways rakkoon qabu. Inni guddaan dubbiin xumuramuudhaan dubbiin akka xumuramuun barbaada. Amma dubbiin xumurameera waan ta'eef sookee haa xumurru bakka. Abaaboo keetu gurraacha sin jechaa jiru nagartooti. Isa dhama sooyyeetti abaaboon koo gurraacha ta'e I don't know hin beeku. Maalidha beektaa naggasa miidiyaa kanarraa nama arrabsu nama raggatutu kabajaa qaba beektaa yeroo baay'ee ilaalaa irra. So kana Dhugaa rabbii sooyyee galatoomii. Erga gootee maal goosisa ol gashii. Dhugaa rabbii dadhabdeetta nama ol gashii ol gashii. Ani by the way yeroo takka dogoggorri uumamee jira akkuma uumametti immoo dogoggorri jirus sirratee dubbiin kun xumuramuun isa kanatti hin gammadaanii. Waan baay'een laasa'uun barbaadu siifuun bakka jirtutti illee wayi dubbachuu barbaadeen ture. Anyways gaariidha. Dubbiin xumuramuu wachaadha hundumaayyuu dhiirri yooma dubbii dhiisee wayya yoo dubbii irra tarkaanfateen akka ilaalcha kootti.
Okay. Bareedaadha egaa kennoo koo si ilaalee si gashuu dhiisuu kooti. I'm sorry. Kan Rakkoo tokkoon gurraacha dhabaa boqoota. Anke ababaan gurraacha kan kommoo piroofaaliin koyyuu seexana fakkaatamu gurraacha. Ati ababaa eeggata argame bara. Akkam jirtu nagaan siniif haa ta'u. Sooyyee Maarko wayyee jirtaatii? jirtaa gooftaa koo fayyuma noor. Bagumaa jiraatte baga jiraatte. Akkam jirtu gaariidha isin xiqqoo dhaggeeffataa turre. Anoo dadhabdee jirta garuu baay'ee illee naasa'u dhiifama. Anoo dadhabdee jirta yeroo dheeraa asirratti Hin itti fakkaata. dadhabne dhugaa. Ayi haadha boqodheen galee hin dadhabne. Galatoomii haa akkas taanaan hundi keessanuu galatooma. Ani kanan jedhu barbaadu waa takkan arga beektaa waan jal'ina guddaa tokko. Ammayyuu taanaan ajandaan keessan gaarii ture fookasii guddaan asirratti namoota wal lolanidha malee dhimma Hacaaluu fi dhimma Jaalmarroo dhimma suurota galagalanii yookaan immoo eebbisa addunyaa namni akkas mara fookasii godhe tokko illee hin jiru. Ani dhiifama naa godhe abbaan barbaade yoo barbaade albeen wala waraanu wala nyaatu wala arrabsu akka barbaade godhu. Garuu ija saba guddaa duratti gaafa waan uummati kun itti madaa'e gaafa Hacaaluu Hundeessaa galgala sana ajjeefame bari waan ta'e hundumtuu ni beekna. Haga har'aatti onnee saba kanaa keessatti quuqqaa guddaa ta'e kan haga ammaa uummanni kun hin daganne Hacaaluu Hundeessaa akkasuma gootota lafarra harkifamanii wareegamanidha. Garuu isin attenshinii keessan guddaa gootanii kan irratti baay'ee fookas gochaa turtanii namoota wal lolan walitti araarsuu waan akkasii ture. No. Akkuma Aleksi taa'ee jedhe abbaan barbaade waan barbaade ol godhe yoomiyyuu taanaan dhiifama wal gaafattanii dhiistanii seenaa Oromoo keessatti onnee Oromoo keessaa yoomiyyuu hin dagatamtan warri suuraa goototaa gadi galagalchitan jaallattan jibbitan. Ani utuu dhiifama walii gochuuf jilbeenfattanii walii sagaddanii waan akkanatti hin fakkaatu. Garuu suuraan Hacaaluu guyyaa tokko miti daqiiqaa tokkoof gaddeebite sun seenaa onnee kootii keessaa hin baatu yooma akka diinaattiin si ilaala. Gara osooti jilbeenfattee dhiifama gaafatte illee garaan koositti hin gammadu maaliif beektaa madaa gaafa Hacaaluun galgala sana ajjeefame makiinaan haayiwee irratti nurkaa ba'ee bosona seennee olle rifannee jechuudha. Makiinaan nurkaa ba'ee nan yaadadhaan bilbilee nutti himanii makiinaan nurkaa ba'ee bosona seennee harkaa dhugaa waaqayyoositti hima. Uummata biyya lafaarra jiru guutummaatu goolame gaafsan warra afaan keenya beekanis warra afaan keenya hin beeknes har'a garuu isa sana qarqara keessaniitu duuriyyeef qoshoo qomboree asirraa wal arrabsitu maal oodhiisi haala isaa arrabsin wala fixuu barbaade. Ilaali yeroo tokko duwwaa miti wanti kun wanti nuti deebi'ee sooyyee mootummaan akka biyyoolessaatti yookiin uummata miidiyaa irratti tapha laashee kana yookaan waa tokko baasuu qaba mootummaan. Nuti mootummaatti jechuu qabna. Mootummaan ajandaa cimaa tokko baasee namni suuraa nama du'ee yookaan suuraa gootota Oromoo keessaa tokko gadi galagalche yookiin hidhaa umurii guutuutti itti faradamu yookiin maatiin isaa yoo inni biyya hin jirre immoo maatii isaa barbaadanii maatii isaa tokko tokko hidhaa galchanii gaafachiisu moo bakka inni jiru dippoorti goosanii biyyatti galchuudha. Kan kanaan achi nuni haga yoomitti teenyee ajandaa asirraa isheen wantan taaneen gaafa wal loltu dhattee suuraa gootaa gadi galagalchitu qoshoo qomboreen kan hoomaa hin beekne. Kanaaf nurraa dhaabbadha. Asirratti wal arrabsammoo faayidaan qabu fayyaan isaa goota of fakkeessa. Kanaaf akka itti dubbannu wallaalle gaafa sin asirraati araaraaf teessanii uummati waa'ee araaraa keessanii quban qabu. Waa'ee suuraa gadi galagalti suuraa Hacaaluu Hundeessaa fi suuraa goota keenya sanatu sammuusaa keessaa isa nyaata. Uummata akkamii keessa akka jirru beekaa. Uummati Oromoo illee haa ta'u uummanni alagaan Abashaan irra suuraa Hacaaluu gadi galagalu yoo dhuftee fi gara ilaalte mee maaltu sitti dhaga'ama? Mee Waaqayyoon sodaadhu. Uummanni kun sila istoon eejii keessa jira moo? Hindee? Hacaaluu jedha Hundeessaa jedhoo suuraa kaatee waggaanoo kabaja. Kun Oromoon afaan Oromoo ta'ee siyaasofti galagalchitee bira teessi. Mina ayinatis binuusiin jedha jechuudha. Hin tuffatamne. Waaqayyoon nu haa gargaaru barrichi bara abaarsaati. Qalbii jijjiirachuun nu barbaachisa dhugaan sin jedhan. Qallaaliin seenaa wanni kun waan hamaadha. Afuura hamaatu namni afuurri amma suuraa goototaa gadi galagalchuu fi afuurri tokko ka'ee jira afuurri nama of ajjeesisu. Yoo waa tokko taate funyoo fudhatee fiigu wayii afuura kana lamaatu darbatamee jira. Keessumaa uummata Oromoo kana keessatti. Kun immoo iddoo biraatti dhufa miti. Jal'ina cubbuu nuti goone akkuma Waaqayyo biyya Sodoom Gomoraa abiddatti gadi buusee ishee fixe lafarra. Uummata kana
Jal'inni isin amma gochaa jirtan haadha namaa dhalaan teessee mukaan arrabsitu. Mukaan akkasii godhe jettu. Bara akkasii keessa jira. Dur biyya keenyatti shamarran jechuun bara ol jettee jedha dhiiraa keessan ilaaltu. Arra garuu gad deebisteeti haadha namaa arrabsiti. Anatu si godhee jette akka dhiiraatti. Akkamitti dhalaan dhiira goote rabbii jedhaati.